Akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtoota ilmaan Oromoo nagaan qabu bakka jirtanitti isiniif haa qaqqabu jechaa isinirraa baduu hokkootiif na of kolchaa jechaa har'a mata dureen waliin qaba sagantaa keenya irraatiif qabannee dhufne meninjaayitis ende insefaalaayitiis kan jedhudha jechuudha. Har'a meninjaayitis ende insefaalaayitiis kan jedhu waliin ilaallaa nu waliin turan irraa ka'e. Objectives or as the end of this seminar you will be able to dhuma sagantaa kanarratti jechuudha barannoo kanarratti wantoota armaan asii gaditti irraan kana beekuu qabdu jira. Meninjaayitisiin maal akka ta'e definitionii hiikaa isaa beekuu qabda. Sababoota etiology of the meningitis sababoota dhibee kana fidanis beekuu qabda. Differentiate clinical feature of meningitis adda baasuu qabda jechuudha. Clinical feature mallattoo isaa jechuudha. Mallattoo clinicalaa isaa akkamitti akka diagnose goonu how to diagnose meningitis diagnose akkamitti akka goonu ende treatment isaa jechuudha. Yaala isaa akkamitti akka yaallu adda baasuu qabna jechuudha. Karatti aanutti adeemnu meningitis definition isaa irraa yoo garuu meningitis jechuun inflammation of the meninges. Meningitis jechuun inflammation yookaan inflame ta'uu jechuudha. Meningin kun inflame ta'uudha jechuudha. Meninge jechuun the tissues surrounding the brain and the spinal cord. Tissue sammuu fi spinal cord haguugee itti marsee argamu kanaatu meninge jedhama. Yeroo meningin kun inflamed ta'e meningitis jedhama jechuudha. Encephalitis ammoo infection of the brain parenchyma. Brain tissue fi wantoonni gara tissue fi wantoonni adda addaa kan brain irratti argaman kun kan brain keessatti argaman kun infect ta'uudha jechuudha. Meningoencephalitis jechuun inflammation of brain and meninges. Yeroo lamaan isaatu brain sammuu fi meningin kun yeroo ni fi inflame ta'an meningoencephalitis jedhama jechuudha. Suspected bacterial meningitis is medical emergency. Bacteria yoo ni fi meningitis kun inflammation of meningin kun yeroo ni fi bacteriaadhaan ka ta'u ta'e bacteriaadhaan ka ta'utti suspect yoo ni fi ta'e medical emergency dha ta'a jechuudha. Yaala dhibee emergency yaalamuu barbaachisaa jechuudha. Bacterial meningitis in neonates keessatti neonate ijoollee hanga from at birth to 28 days of age hanga guyyaa 28 jiran waliin ilaalu. Bacterial meningitis occurs in many as 50% of neonates with bacteriemia. Bacteriaadhaan kan dhufu kun jechuun parsantii 15 neonates kana keessatti argamaa jechuudha. Dhiiga isaan bacteria dhiiga neonates keessatti argaman keessatti. It is more common in the first months than at any other time of the life. Yeroo kaan caalaa jechuudha more common first months kana ji'a jalqabaa isaan dhalatan kana keessatti irraa common dha jechuudha. Baay'inaan kan irraa argamu jechuudha. Etiology or cause isaa it develop in developed countries GBS E. coli and other gram-negative bacilli are the most common cause of neonatal meningitis. Neonatal meningitis kana irra guddaa wanti sababu ta'u bakteeriyoota akkana kana gram-negative Escherichia coli akkana kanaatu gram-negative bacilli kana kanaatu sababa jechuudha neonatal meningitis kanaaf. Itoophiyaa keessatti E. coli or Histolytica coli kana Staphylococcus aureus Klebsiella kana kanaatu Itoophiyaa keessatti baay'inaan irratti wanta ta'e jechuudha. Older infant and children keessatti Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, tuberculosis, H. influenza jedhamu kun kanaatu baay'inaan bacterial meningitis gosa bacteria kanneenitu bacteria infant older infant itti fiduu danda'a jechuudha kan children itti. Clinical feature isaa the clinical presentation of neonatal meningitis typically is indistinguishable from that of neonatal sepsis without meningitis. Kana jechuun neonatal meningitis kun adda baasuun nama rakkisaa jechuudha. Adda hin bahu yookaan neonatal sepsis kanarraa daa'ima neonatal sepsis qabdu garuu ta'e meningitis hin qabnerraa mallattoon isaa adda hin baafamu jechuudha. Adda baasuudhaaf nama rakkisaa jechuudha.
The most commonly reported clinical sign commonly khate jechuun sudden onset jechuun dafee nama wanta rapid wanta ta'u jechuudha dafee eegalu jechuudha. Temperature instability jechuun temperature takka gabbuu tokko ol ka'u irritability or lethargy jechuun loss of consciousness osoo hin taane akka karaa sanitti akka dhiyaachuuti. And poor feeding and vomiting vomit godhuu fa'aa nyaata nyaachuu dadhabuu fa'aa kana fiidii harma luguu dadhabuu fa'aadha jechuudha daa'imman kanarratti. Neurologic finding may include irritability, lethargy and poor tone jechuun daa'imni kun masiliin isaa kun weak ta'ee yoonii fi waan takka sochii akka nama mormi kun faana irra taa'uu diduu akkana gamaa gamana laqa jechuu yoonii fi wanta ta'u ta'e poor tone jennaan jechuudha. Tremor or twitching jennuun kun maashaan akkumatti sochii godhu jechuu fedhii malee sochii godhu jechuudha. And seizuriidha. Bulging fontanelle is present in approximately 25% of the patient. Daa'imman kana parsantii 25 irratti warra dhukkubsatan kanarra parsantii 25 irratti dhiyaatutti bulging fontanelle jira jechuudha. Fontanelle jechuun qaama namaa mataa daa'immanii kanarra yeroo dhalatan jechuudha. Yeroo gara sammuu kanarra hospitaalii frontaalii fi paaretaalii kana jidduu banaa akkana mataa gubbaa jirtu sana osoo isii walitti hin cufaminii jechuudha. Wanni jidduu jirtu kun frontaalii jedhama. Inni kun bulgi ta'uudha. Poor feeding or vomiting parsantii 50 keessatti argamu. Respiratory distress akka tachypnea, grunting, flaring of the nasal area, retraction and decreased breath sound kun 30 hanga 50% jechuudha. Hafuura wal jala fudhachuu breath sounding gad xiqqaachuu kana faatu percent 33 gara 50 argama jechuudha. And more specific khata jechuu kanarra convulsion fi bulging fontanelle kana. Fontanelliin sochorii mataa kanarratti argamu kanaatii fi convulse godhu jechuun kan akka hollachiisu gaggabduu akka maal jaamana fakkaataa farmootti convulse godhuun more specific mallattoo specified jechuudha isaaf. Bacterial meningitis in children daa'imman keessatti immoo daa'imman neonates olii irratti jechuudha. Egaa neonates biroo ol dabre children keessatti history vomiting fa'aa mallattoon isaa jechuudha. Fevery, irritability, inability to drink or breastfeed, headache or pain in the back of neck, convulsion kana vomit godhaa, fevery ni qabaa, irritability dha daa'imni waa breastfeed godhuu hin danda'u kan waa dhuguu hin danda'u, dhukkubbii mataa dhukkubbii mormaatii fi back of the neck kun dhukkubuun faan meningi agarsiisa jechuudha. Convulsion fa'aa godhuun akkamitti examine goona kajuuf level of consciousness jijjiiramuudha. Altered level of consciousness. Irritable daa'imni kun irritable tasgabbii dhabuu jechuudha. Daa'imni kun lethargy daa'imni kun hanga koomaatti illee deemuu danda'a jechuudha. Lethargy bira kutee gara koomaatti deemuu danda'a. Kun level of consciousness isaa tokko. Vital sign temperature fevery fa'aa yoo qabaate temperature 38 ol hanga 40tti yoonii fi san birallee hanga 40 takka maal dabruu danda'a. Pulse rate blood pressure kana ilaalla. Bulging fontanelliin mataarraa kun jechuudha bulgi ta'uudha. Stiff neck and their meningeal irritation sign stiff ta'u jechuudha. Neekiin kun mormi kun karanatti jallachuu dhabuudha jechuudha. Mormi kun petechial rash or purpura kun skin kanarratti raashii diddiiminni wayii mul'achuudha. Evidence of head traumaan balaa wayii yoonii fi mataa irratti wanta jiru taate kunis akka kana examine godhamaa jechuudha. Kanaas ni ilaalla.
Also look for any of the following sign of raised intracranial pressure. Wantoota intracranial pressure kana craniumii intracranial pressure kana dhiibbaa akka increase ta'u yookaan rise ta'u waan godhuu danda'an ilaallaa jechuudha. Kun unequal pupilii wanti ijaa kun jechuun walqixa ta'uu dhabuu ilaalla. Rigid posture or posturing in focal paralysis in any of the limbs or trunks. Kana posturing kun jechuudha dhaabbinni akka posturing dhaabbinni wanta daa'ima kanaa kun rigid ta'uu akkuma dhaabbatee wanta ta'u cuqaatti jee dhaabbachuudha. Focal paralysis jechuun yookaan limbii kanarraa yookaan tirankii kanarraa iddoo muraasa ta'etti yookaan paralysis qabaachuudha. Irregular breathing dhaabbataa hin taane qabaachuudha jechuudha. Akka gabbu'ee takka kan ol ka'u irregular hatee qabaachuunii fi kan meningitis qabaatu ta'e. Clinical sign of meningeal irritation clinical mallattoo isaa wanni itti beeknu kerning sign jedhama jechuudha. Inni jalqabaa kerning sign kun daa'ima akkuma karaa gubbaatti argitan kana daa'imni yeroonii fi akka ciisu kana yeroonii fi mataa isaa karaa natti akkatti ol qabnu miilli isaa akkana ture ofiif akkatti jilbi kun akkanatti ol jaa jechuudha. Bakka tanaan jilbi kun ofiif ol jaa jechuudha. Osoonii fi nuti ol hin qabne mataa qofa yeroonii fi ol qabne jilbi kunis ol jechuun brooding sign jedhama jechuudha. Brooding neck sign jedhama jechuudha kunis. Inni itti aanu immoo kerning sign jedhama. Kerning sign immoo yeroonii fi miila kana lafa akkatti jilba kana walitti qabnee ol fuune jechuudha. Jilbi kun rigid ta'a jechuudha. Stiff ta'e ta'a gadi walitti jilbi kun gadi deebi'ee akka jalqaba diriiree ture kanatti akkatti diriiqaatti jee gadi deebi'u jechuudha. Bakka tanaan gadi deebi'u stiff ta'e ta'a jechuudha. Kun kerning sign jedhama jechuudha. Inni biraa immoo unequal pupil size jechuun kun akkuma asii gartan kun pupilii gurraacha keessatti argamu kun pupiliin kun isa kanarraa walqixa ta'uu dhabuudha jechuudha. Inni kun isa kanarraa walqixa ta'uu dhabuudha. Unequal pupil sign of raised intracranial pressure dabaluu ol ka'uu mallattoo isaati jechuudha. Rigid posture jechuun sign of meningeal irritation and increase sign of raised intracranial pressure kana jechuudha. Meningeal irritation mallattoo akkanatti daa'imni kun stiff ta'e kanatti rigid posture jechuun akka asirratti argitan kana jechuudha. Okay, laboratory finding laboratory dhaatti immoo inni adda baasnu abnormal peripheral blood count peripheral blood high or low WBC white blood cell kana count goona elevated ratio of immature to total neutrophil ni ilaalla. Platelet count ni goona platelet gabbuu ni ilaalla. Cerebrospinal fluid kanas ni ilaalla abnormality isaa. Elevated cerebrospinal fluid white blood cell and elevated cerebrospinal fluid protein kun cerebrospinal fluid protein 0.8 up to 4 mg per liter kanatti elevated ta'a jechuudha. Fi abnormal cerebrospinal fluid kun normal isaa asii fi as jidduudha elevated ta'a jechuudha. Decreased cerebrospinal fluid glucose yeroo fi ol ka'e kana laboratorytti adda baafna jechuudha. Isolation of bacterial pathogen from cerebrospinal fluid bacterial pathogen kana isolate godhuudha jechuudha from cerebrospinal fluid kanarra by culture bacteria kana culture godhuudhaan or gram stain dhaan visualize goona akka mul'atu goona jechuudha. Okay, cerebrospinal fluid glucose concentration in less than 30 mg per deciliter 1.7 millimole per liter in terms of infant keessatti yoonii fi hanqana ta'e suggest ta'a jechuudha. Less than 20 mg per deciliter or 1.1 millimole per liter in preterm daa'ima ji'a torbee 37 gadi dhalatti torbee 37 gadi dhalatte irratti yoonii fi less than 20 mg per deciliter ta'e suggestive of meningitis dha jechuudha. Meningitis kana suggest goona. The presence of an organism on cerebrospinal fluid gram stain can suggest diagnosis of bacterial meningitis. Yoonii fi
organism presence of organism kun cerebrospinal fluid kanarra yoo jiraate gram staining maal godha suggest diagnosis of bacterial meningitis and positive blood kana yeroo fi culture godhu positive result positive yoo nuuf kanna meningitis bacterial meningitis kana suggest godha jechuudha. If the cerebrospinal fluid is cloudy yoo ni fite jechuudha kalaariin isaa assume meningitis ira assume godha jechuudha. Tilmaamu dandeenya jechuudha. And start treatment and while waiting for laboratory confirmation. Laboratory anka mirkaneessutti eegna jechuudha. Treatment eegallaa jechuudha. Soonii fi yoonii fi cerebrospinal fluidin sun akkasitti kalaara cloudy yoo qabaate jechuudha. Microscopy dhaan ammoo white blood cell count kana increase ta'uu isaa ilaallaa jechuudha. White cell counting greater than 5 cell predominantly polymorphous or neutrophil kun greater than 5 cell yoonii fite ilaallaa jechuudha. Confirmatory information can be gained from cerebrospinal fluid glucose information jechuutiin mirkaneessinu kun jechuudha. Cerebrospinal glucose cerebrospinal fluid keessa jiru kanarraa adda baa jechuudha. Ratio of cerebrospinal fluid to serum glucose of less than or equal to 0.4 yoo ta'e jechuudha. Confirm goona jechuudha. Lumbar puncture is contraindicated if there are signs of intracranial pressure yoonii fi increase ka ta'u ta'e jechuudha. Sign of intracranial pressure yoo agarru ta'e unequal pupilli hareef jennesen jechuudha. Pupilliin wanti ijaa kun walqixa ta'uu dhabu posterior rigid ta'uu and irregular breathing kun irregular ta'uu yookaan takka gabbuu takka ol ka'uu yookaan irregular ta'uu kana sign of increased intracranial pressure dha jechuudha. Kana yoo qabaate lumbar puncture contraindicated hin godhamu jechuudha. Finding kala finding itti hin barbaachisu jechuudha. Severe cardiorespiratory distress yoo qabaate and infection at the site of lumbar puncture lumbar sanirraa yoo infection qabaatu ta'e contraindicated dha jechuudha. Okay. Tuberculosis meningitis TB meningitis ka jedhamu kana TB meningitis may have acute or chronic presentation with duration of presenting symptoms varying from 1 to 9 months. TB meningitis kun acute fi chronic presentation ira qaba. Duration isaa symptom isaati wajjin symptom isaa garagara ta'uudha wajjin guyyaa takka garagara ji'a 9tti adda garaagarummaa qaba. It may present with cranial nerve deficit. Rakkoo cranial nerve kana jechuudha. Or it may have more indolent course involving headache keessa qaba. Meningismus and altered mental status haalli sammuu hunfaan jijjiiramuudhaaf keessa qaba jechuudha. The initial symptoms are usually non-specific. Mallattoon inni jalqaba namarratti agarsiisu specific miti jechuudha. Including headache, mataan dhukkubuu, vomit godhuu, photophobia, ifa arguu sodaachuu fi feverii wantoota hodhaa kana fa'aa qaba. Specific initial symptom specific miti jechuudha. Consider TB meningitis if any of the following is present. Kanneen armaan gadi huyyoonii fi jiraate jechuudha. TB meningitis kana jennee consider godhuu dandeenya jechuudha. Fever has persisted for 14 days. Feveriin yoonii fi guyyaa 14 nurra ture jechuudha. Hodhaan kun guyyaa 14 yoo nurra ture. Fever has persisted for greater than 7 days. Guyyaa 7 ol ta'e immoo feveriin kun hodhaan kun guyyaa 7 nurra ture. And the child has close contact with person diagnosed to have tuberculosis. Daa'imni yoonii fi hariiroo wal tuttuqqii qabaate jechuudha. Nama diagnoos ta'ee nama TB qabu kana yoonii fi walitti dhiyeenya qabaatte wanta consider ta'a jechuudha. TB meningitis chest x-ray suggest chest x-ray yeroo laalle yoonii fi
TB yoonii fi TB qabaate suggest consider goonaa jechuudha. The patient is unconscious yooniif unconscious jechuun wallaalee jechuudha. Gaggabee jechuudha. And remains so despite treatment for bacterial meningitis. Bacterial meningitis kanaaf treatmentii argate jechuudha. Yaala eeguma treatmentii bacterial meningitis kanaaf yaalallee yoonii fi namni kun remain akkasumatti unconscious ta'e taa'u ta'e TB meningitis dha jechuudha namni kun. The patient is known to have HIV infection or exposed to HIV. Nama HIV infection dha qabu yookaan saniif saaxilame jechuudha. Nama HIV infection dhaaf saaxilame kan diagnosis conformity yoon taanillee nama sanii wajji tuqaa qabaachuu mala waan qara qaban nama sanii wajji fayyadamu mala kan exposed ta'e jechuudha. Waan saniif saaxilamee jiru garuu irratti mul'atin illee ta'uu fi haa qabu wajjis yoonii fi santee considered as TB meningitis. Cerebrospinal fluid has moderately high WBC count, typically 10 up to 500 white cell per ml. Millilitera kudhanii hanga 500 white cell kun mostly lymphocyte yoo ta'e jechuudha. Elevated protein 0.8 up to 4 gram per deciliter and low glucose less than 1.5 millimole per liter yoo ta'e considered as TB meningitis. Gene expert positive gene expert jechuun nama kaafii faa qabu yoo fi akhii isaa kana jechuudha. Akhii isaa kana irraa fuudhanii yoonii fi positive ta'e jechuudha. Laboratorii eega geessan booda positive eega ta'e booda akka TB meningitis tti considered as TB meningitis jechuudha. Differential diagnosis in bacterial infection in brain yookaan epidural abscess or tuberculosis kana five keessaa qabaachuu bacterial infection jedhan dhufu jechuudha. Viral yoo ta'e immoo meningoencephalitis fi meningoencephalitis brain fi spinal cord keessaa qabu san kareef jennesan jechuudha. Congenital cytomegalovirus, enterovirus and rubella kun viral dha jechuudha. Virus jedhan dhufu. Spirochetal infection in syphilis, Lyme disease, parasitic infection in parasite jedhan dhufu. Toxoplasmosis, Chagas disease kanneen jechuudha. Kuni akka mycoplasma infection in mycoplasma hominis infection, urea plasma urealyticum infection, fungal infection akka candidiasis kanneen akkana kan of keessaa qabaachuu isaan hundinuu. Trauma yoo ta'e subarachnoid hemorrhage, traumatic lumbar puncture, malignancy trauma, malignancy teratoma, medulloblastoma kanneen akkana kana jechuudha. Kaansarii kaarsinoomaa kana of keessaa qabaachuu kana jechuunii fi akka diagnosis treatment yookaan yaalli isaa immoo meningitis kanaaf antibiotic jechuudha. Antibiotikiin ampicillin fi gentamicin IV for 3 jechuudha. 3 ampicillin fi gentamicin kennaaf jechuudha. Alternate akka first line jechuudha. Alternative immoo yoo qorichoota kana contraindicated yoo qoricha kana akka alternative itti jiru Ceftra or cefotaxime and gentamicin jechuudha. Akka alternative jiru Ceftraan 100 mg per kg IV akka kiiloo isaatiin kan namaa jechuudha. Per kg daa'ima saniitiin shaleedii kan jechuudha. IV dha kan ta'a 2 divided dose for 10 days for all cases. 100 mg per kg kana in 2 divided dose kan jechuun BID jechuudha. Kan jechuun BID bakka lamatti adda fuutee kan ta'a jechuudha. Guyyaa 10. Give oxygen if hypoxemia yoonii fi hypoxemia qatee daa'imni suni oxygen in blood yoonii fi gabbuu jiraatu ta'e oxygen goota. Treat convulsion isaan treat goota jechuudha. Anti convulsant drug dhaan treat goota jechuudha.
TB meningitis in 4 drug regimen HRZDE hajuuqan rifampicini fa isoniazid rifampicini fi ethambutol fa qorichoota kana for 2 months qorichoonni kun 4 drug walitti hidhamee TB dhaaf kennamu jechuudha. Followed by 2 drug regimen isoniazid and rifampicini kana itti aansitee kan taafachuu for 10 months. Jalqaba ji'a lamaaf 4 drug regimen kana kanina itti aansee immoo drug regimen 2 drug regimen kana jechuudha. Isoniazid fi rifampicini jechuudha. Total duration of treatment being 12 months. Total duration itti treat goone yeroon waliigala ji'a lamaan jalqaba qorichoota afran walitti wanta ta'an qorichoota afran kana kanina 4 drug regimen dha. Isaan hundi akka kiniinaatti jiru jechuudha. Isaan kun hundi akka kiniinaa jiru. Isoniazid lamaan boodarra lamaan ji'a 10 kennu kunis akkasuma jalqaba ji'a lameen dura afur san kanneen itti aansinee ji'a 10 kan lamaan san kanneen fi walirratti ji'a 12 jechuudha. Prednisolone ammoo 2 mg per kg per day guyyaatti jechuudha. 2 mg per akka kg isaatiin divided dose for 4 weeks dhaaf divided dose for 4 weeks torbaan afuriif jechuudha. Reducing the dose over a further 2 to 3 weeks torbaan lama hanga sadii kanatti doozii isaa hir'isaa akkasii kana naaf jechuudha. Prevention isaa akkatti isa ittifnu through vaccination is the most effective way to reduce burden and impact. Vaccine talaalli dhibee TB fi kana dhibee TB kana jechuun most effective way dha jechuudha. Karaa baay'ee effective ta'e jechuudha hir'isuudhaaf wanta kana. Antibiotics are also used to help prevent infection in those at high risk of meningococcal and group B streptococcal disease kana riskii isaa kanarra nama jiruuf jechuudha. Infection kana prevent godhuudhaaf dursinee antibiotics kana fayyadamna jechuudha. Namni riskii isaa kanarra jiru inni dhuma gaafiin kuma which one of the following is abnormal cerebrospinal fluid parameter for meningitis patient dhaaf parametrii reefu gamasitti keessatti dubbanne sun jechuudha. Kanii fi yeroo fi diagnosis dhibee meningitis kana goonu kun kamii jechuudha. Parameter abnormal yakate cerebrospinal fluid keessatti and elevated cerebrospinal fluid WBC ol ka'uudha jaa. B'n decrease cerebrospinal fluid protein ol ka'uudha jaa. C'n increase cerebrospinal fluid glucose ol ka'uudha jaa. D'n oliidha jaa. Kana deebii isiniif hindisaa yeroo sagantaa kan itti aanu hanga walitti deebinutti galatoomaa. Deebii gaafii tanaa komentii jalatti na barreessaa. Yaadaa fi qeeqa qabdan as jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Like, subscribe, share godhuu hin dagatinaadha. Nagaa sagantaa itti aanu hanga walitti deebinutti nagaa naa tura. Yeroo gaarii qabaadha.